Yooyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun YouTube channel Dr. Nafyad geetu official odeeffannoo fayyaa yerootti dhimmoota garaagaraatti kan ittiin argattanidha. An Dr. Nafyad geetudha ammas odeeffannoo fayyaa simbiraaf godhaaf dhiyaadheen jira. Namoonni tarii haaraa taatan YouTube channel keenya subscribe gochuudhaan maamila ta'anii yoo jiraattan subscribe gochuudhaan maamila taasisan jenna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofa. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan waliin ilaallu waa'ee mataa dhukkubbiiti. Mataa dhukkubbii nama hedduudha almost nama hunda keenya jechuu dandeenya baay'een keenya. Mataa dhukkubbii maaltu nutti fida akkamitti ofirraa dhorkuu dandeenya furmaanni isaa maali? Mataa dhukkubbii nama ajjeesuu danda'a. Yeroo baay'ee mataa dhukkubsatee du'e yeroo jedhu namoonni baay'een dhageenya waan ta'eef wantoota kanneen kan waliin ilaallu ta'a hanga xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin tura. Dhukkubbii mataa. Dhukkubbiin mataa maalidha? Dhukkubbii mataa gosa meeqatu jira? Akkasumas immoo gosoota dhukkubbii mataa kana akkamitti beekuu dandeenya? Inni kan biraa immoo dhukkubbiin mataa yoo maal ta'e dhibee hamaa nurraan ga'uu danda'a? Akkasumas immoo dhukkubbii mataa kana yoo maal ta'e mana yaalaa deemnee yaalamuu qabna yookiin ilaalamuu qabna kan jedhu kan of keessatti qabate sagantaa isiniif dhiyeessuudhaaf dhufnee jirra. Gama biraatiin gara xumuraattis dhukkubbii mataa kana immoo akkamitti karaa salphaatee mana keessatti of yaaluu dandeenya yookiin immoo of eeggannoo akkamii ofiif gochuu dandeenya kan jedhu irratti yaada bal'aaf ibsa bal'aa kaafnee kan waliin mari'annu ta'a. Kanaaf amma xumuraatti obsaan nu hordofaa isiniin jechuun barbaada. Dhukkubbii mataa yeroo jennu qaamota keenya keessaati qaama keenya keessatti argaman keessaa yeroo kana jennu qaamni keenya kutaa baay'ee qaba. Kutaalee qaama keenyaa keessaa kutaa dhukkubbiin itti heddummaatu yookiin immoo kutaan dhukkubbiidhaan beekamu mataa akka ta'e saayinsiif qorannoon garaagaraa nuuf mirkaneessu. Dhukkubbiin mataa bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Innis immoo primary headache and secondary headache jennee jechuudha. Primary headache kan jennu bakka sadiitti qoonnee ilaalla. Primary headache kunis immoo inni tokkoffaa irratti argamu tension headache jedhama. Yookiin immoo dhukkubbii mataa sababa stress yookiin immoo dhiphina yeroo jennu dhiphinuma aarii qofa miti. Kallattii baay'eetiin walitti qabnee ilaaluu dandeenya. Maal kan jedhu irratti waliin mari'anna. Addunyaa irratti dhukkubbiin mataa tokkoffaa ta'e tension headache kan jennu kanadha. Namoota baay'ee biratti kan bal'inaan namoonni baay'een complain godhan yookiin immoo kan dubbatan jechuudha. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa baasettis namoota 20 keessaa namni tokko dhukkubbii kanaaf guyyaatti ni saaxilamaa kan jedhu jira. Wadda nama 20 keessaa nama tokko jechuudha. Kana jechuun percentage 5 jechuudha. Nama 100 keessaa percentage 5 yookiin immoo nama 100 keessaa namni 5 guyyaatti dhibee kanaaf ni saaxilamaa kan jedhu yaada akkasii kaasaa dhaabbanni fayyaa addunyaa. Yeroo baay'ee keessiin isaa bal'inaan hin beekamu. Sababni isaas bal'inaan ibsamu. Garuu sababiin tension headache kana yookiin immoo dhukkubbii mataa sababa dhiphinaa irraa kennutti dhufu kun maalidha? Kottoonfachuu maashaawwan naannoo lafee mataa keenyaa haguuganii jiran. Akkuma beekamu lafee keenya irratti maashaawwan maxxananii jiru. Akkasumas immoo lafee buqqee mataa keenyaa irratti maashaawwan garaagaraa maxxananii jiru. Maashaa kana irratti taanee gogaan faashaa kan jennu ni jira. Achiiwoo kan mataa kan jennu rifeensi mataa ni jira. Gogaa irratti kan maxxanee jiru jechuudha. Kanaaf maashaawwan lafee buqqee mataa keenyaa haguuganii jiran kunniin yommuu isaan kottoonfatan dhukkubbii mataa nutti dhufudha jechuudha. Kunis immoo tariitii madaa'uu danda'a maashaawwan lafee keenyaa kunii yookiin immoo yeroo isaan kottoonfatan kanatti narviin naannoo sana jiru peeniin akka nutti dhaga'amu yookiin immoo dhukkubbiin akka nutti dhaga'amu gochuu danda'a. Kanaaf yeroo baay'ee tension headache kan jennu yookiin immoo mataan dhukkubbii tension headache jennu kuni bakki irra caalaatti yookiin immoo maashaawwan kun kottoonfachuudhaan dhukkubbiin kun nutti hammaatu naannoo morma keenya gara olii akkasumas immoo naannoo mangaagaa keenya bakka yeroo baay'ee nyaata bulleessuudhaan beekamu jechuudha.
Kanaafi maashaawwan lafee buqqee mataa keenyaa guganii jira yommuu isaan kottoonfatanitti immoo stressii keessa galanitti dhukkubbiin mataa kun nutti dhufuu danda'a jechuudha. Mee physically yookiin immoo wantoonni physicalaa kan maashaawwan lafee keenya kanarratti miidhaa geessan yookiin immoo kottoonfachiisan maal kan jennu keessumatti yeroo baay'ee hojii humnaa cimaa fa'aa hojjechuu kan biraa immoo yeroo baay'ee yeroo dheeraadhaaf concentrate godhanii taa'uudhaan dubbisuu keenyaa fi kompiitara ilaaluu ta'uu danda'a diskii irra teenyee dubbisuu ta'uu danda'a yeroo baay'ee barattoota yuunivarsiitii keessatti baay'ee komanidha dhukkubbii mataa kun akkasumas immoo namoota yeroo baay'ee kompiitara irra taa'anii hojii dalagaa garaagaraa hojjetan faaf achuu dandeenya yeroo kana maslii yookiin immoo maashaawwan naannoo sana jiraatan waan kottoonfatuuf dhukkubbii mataadhaaf nu saaxila jechuudha. Kanaaf mallattoon isaa maalidha? Amma primary headache kan jennu bakka sadiitti qoonnee ilaalla jennee dubbanneerra. Tension headache kana mallattoo akkamii qaba yookiin immoo mataa dhukkubbii gosa biraarraa akkamitti adda baafna kan jedhu kan laallu ta'a jechuudha. Mataan dhukkubbii tension headache yookiin immoo mataa dhukkubbii sababiin dhiphaadhaaf dhufu maaldha? Mataan dhukkubbii kun yeroo baay'ee naannoo mataa keenya gara duubaatiin yookiin naannoo boquu keenyaatiin kan jalqabu ta'a. Innis immoo akka waan carqiidhaan yookiin immoo erbeedhaan yookiin immoo pilaastikiidhaan nama hidhaniitti kan olitti nama qabu ta'a jechuudha. Mallattoon isaa jechuudha. Akkasumas immoo naannoo mataa keenya akkasumaan bifa geengoodhaan deemuudhaan mataa keenya guutummaa kan waliin ga'u akka ta'e beekuun barbaachisaa. Keessumaa immoo dhiibbaa akka nama keessaa nama dhiibutti jechuudha. Mataa dhukkubbiin kun bal'inaan kan inni yookiin immoo baay'inaan kan inni mul'atu naannoo ija keenya ol yookiin immoo naannoo adda keenya jechuudha. Temporalis and frontal muscles kan jennu naannoo sana waan jiraataniif bal'inaan naannoo fuuldura mataa keenyaa kana jechuudha. Dhiibbaa dhukkubbii nama waraanoo osoo hin taane yookiin immoo keessaa nama dhiqqifachuu osoo hin taane akka nama qabaa jirutti jechuudha. Haala kanaan miira dhukkubbii akkasii nama dhukkubu kan namatti dhaga'amu ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee mataa keenya gama hedduutiin kan inni affect godhu yookiin immoo kan inni miidhu mallattoowwan biraa agarsiisuu danda'a. Namoonni baay'ee namoonni dhukkubbii mataa qaban tokko booda gara xumuraatti itti dhufna haqqisiisuu danda'a. Akkasumas immoo laayitii yookiin immoo ibsaa dadhabuu danda'u. Kana wajjin kan waliin qabanne ta'uu isaallee gamanumaan isin hubachiisuu barbaanna. Namoonni baay'ee utuma ta'an isaanii dhukkubullee hojii hojjechuu ni danda'u. Gosoota dhukkubbii kan biraa keessatti booda dhufnee ilaalla. Migraine headache kan jennu keessatti namoonni hojii hojjechuu hin danda'an baay'ee dhukkubaa laayitii yookiin immoo ifa aduu hin danda'an jechuudha namoonni tokko kanadha. Inni kan biraa migraine headache kan jennu ta'a. Innis immoo sababii wantoota fakkeenyaa fi narviiwwan yookiin immoo maashaawwan yookiin waan biraas ta'uu danda'a. Naannoo mataa keenya jiran kun yommuu isaan madaan yookiin immoo yommuu isaan rifatan kan nutti dhufu ta'a. Migraine headache kan jennu kun immoo yeroo baay'ee peenii isaa gara tokkooni yookiin immoo qaama keenya keessaa gara kutaa tokkooni kan dhukkubu. Gara bitaan yoo dhukkube garri mirgaa fayyaadha jechuudha. Ifa aduu ilaaluu hin danda'anii yookiin immoo fotofoobiyaa kan jennu namoota baay'ee ni haqqisiisa yookiin immoo ni balaqqamsiisa jechuudha. Mallattoon akkasii namoonni baay'eenis immoo yeroo isaatti hojii hojjechuu hin dandeenye jira kun migraine headache kan jennu kun jechuudha. Mataa dhukkubbii kallattii tokko qofaan nama dhukkubu. Yeroo baay'ee ifa aduu yookiin immoo ifaan mana keessaa yommuu ifu namoonni kanaaf ilaaluu hin danda'an jechuudha. Kun migraine headache kan jennudha ta'a jechuudha. Inni kan biraan cluster headache kan jennu jira. Inni sadaffaan jechuudha. Cluster headache kan jennu kun mataa dhukkubbii baay'ee namoota baay'ee irratti mul'atu. Mataan dhukkubbiin kun namarraa guyyaa yookiin immoo hanga torbanitti turuu danda'a. Isa booda namni sun fayyaa ni ta'a. Deebii fakkeenyaaf ji'arraa yoo nu qabee ammas ji'arraa nutti deebi'uu danda'a yookiin immoo galgala kan nutti dhufuu ta'e galgalallee kan hirribarraa nu kaasu ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo kana jennutti maaldha? Mataan dhukkubbii kun yeroo baay'ee hormoonota sammuu keenya keessaa maddan gadhiifaman kanneen akka istaamin yookiin immoo seerotoniin kan jennu isaan irraa kan kee kan dhufuu danda'udha. Yeroo boqonnaa nuuf kenna yeroo wal fakkaataatti deebi'ee mataa dhukkubbii nutti dhufu jechuudha. Yeroo biraa immoo kun cluster headache kan jennu ta'a.
Gama biraatiin mataan dhukkubbii inni kan biraa immoo yookiin immoo primary headache jenneerra. Primary headache kun immoo bakka sadiitti akka qoodamu ilaallee jirra. Tension headache, migraine headache fi cluster headache kan jennu jechuudha. Inni kan biraa mataan dhukkubbii sababa dhukkubbii narvii naannoo fuula keenyaa yookiin naannoo fuula keenyaa jirurraa kan kanatti dhufu jira. Keessumaa trigeminal neuralgia kan jennu jira. Trigeminal neuralgia jechuun narvii naannoo maashaawwanii fi gogaa naannoo fuula keenyaa jiran kana kan isaaniin hojii yookiin immoo dalagaa dalagsiisu jechuudha. Narviin kun yommuu miidhamutti miidhaan mataan dhukkubbii nurraan ga'uu danda'a kan jedhu isiniif ibsuun barbaada. Inni kan biraa secondary headaches kan jedhamu mataa dhukkubbiin isinitti meeraa sababa garaagaraarraan kan kennitti dhufuu danda'a. Kanaaf mataa dhukkubbii bira cinaatti mallattoo akkamii yoon argee mana yaalaa deemuu danda'a kan jedhus kan walii ilaallu ta'a. Kanaaf secondary headache kuni sababa garaagaraarraan kan kennitti dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf kaasnee ilaaluu dandeenya ilkaan dhukkubbii namni tokko ilkaan isaa yommuu dhukkubu mataan ni dhukkuba. Namoota saayinasii qaban yookiin immoo saayinasaayitis kan jennu mataa dhukkubbii ni qabaatu. Namoota infekshinii haguuggii sammuu keenyaa yookiin immoo meningitis qaban. Namni meningitis qabu yookiin immoo infekshinii sammuu yookiin immoo infekshinii kan maashaa sammuu keenya haguugee jiru. Maashaa jedhamu baatus wanti haphii sammuu keenya haguugee jiru jira. Meningitis kan jennu suni meningitis kan jennu jechuudha. Yeroo baay'ee leeyidaa yookiin immoo ho'iinsa qaamaa olaanaa qabaachuu, mataan garmalee nama dhukkubu, nama haqqisiisu, kana wajjin morma fa'aa sochoosuu dadhabu, kana wajjin kan wal qabatu meningitis kan jennu. Inni kan biraa namni tokko fakkeenyaaf mataan isaa dhaame yookiin immoo lafatti kufee turtii yeroo booda mataan isaanii dhukkuba yookiin immoo post concussion headache kan jennu jira. Inni kan biraa immoo namoota substance abuse qaban yookiin immoo araada garaagaraa qaban fayyadaman. Fakkeenyaaf nama jimaa qabu ta'uu danda'a. Nama buna suusii bunaa qabu yookiin immoo suusii shaayii qabu hangover headache kan jennu yoo argachuudhaa baate namni sun wanta sana argachuudhaa yoo baate mataan ni dhukkuba kan jedhu asumaan hubachuun barbaachisaadha. Alcohol withdrawal kan yookiin immoo namoonni alkoolii fayyadaman baay'inaan alkooliin suusiitti ta'e yommuu sana addaan kutanitti mataan dhukkubuu danda'a kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Inni kan biraa sababii bishaan gahaa dhuguu dhiisuurraan kan ka'e mataan dhukkubbiin itti dhufa. Normal namni tokko namni fayyaalessi tokko bishaan baay'inaan dhuguun akka barbaachisu beekamaadha. Sammuun keenyallee bishaan gahaan argatu taanaan mataa dhukkubbiidhaaf akka nu saaxilu beekuun barbaachisaadha. Inni kan biraa qorichawwan tokko side effectiin kan mataa dhukkubbii fidan jiru yookiin immoo overii fayyadamuun illee inni kan biraa yeroo wal qunnamtii saalaalee mataan dhukkubbii nama dhukkuu danda'a. Infekshiniiwwan garaagaraa kanneen akka busaas ta'uu danda'a, taayifoodis ta'uu danda'a fi wantoonni garaagaraa mataa dhukkubbii nutti fiduu danda'u. Yookiin immoo kana hundumti keenya beekuu akka qabnu gamanumaan isiniif ibsuu barbaada hunda keessaniif. Kanaafi amma immoo kan ilaallu dhukkubbii mataa akkamitti mana keessatti of yaaluu dandeenya. Hubadhaa mallattoowwan kanneen akka ho'ina qaamaa olaanaa, garmalee nama haqqisiisuu, of nama wallaalchisuu, qaamni nama hollachiisuu, akkasumas immoo mallattoowwan biraa kan ofirratti arginu yoo ta'e mana yaalaa deemuun barbaachisaadha. Amalli namaa jijjiiramu behavioral change kan jennu jechuudha. Yookiin immoo yeroo baay'ee mataan dhukkubbii namoonni ixii sammuu yookiin immoo kalladdoo yookiin immoo kaansarii sammuu qaban amalli isaanii jijjiirama, mataan baay'ee dhukkuba yookiin immoo of ajjeesuu yaadu namoota akkasii yoo jiraate dirqama mana yaalaa deemuun barbaachisaa akka ta'e himuun barbaachisaadha. Garuu mataa dhukkubbiiwwan sasalphaa ta'an kan mallattoo biraan irratti hin agarsiifne akkamitti of yaaluu dandeenya mana keessatti kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Inni tokkoffaa bishaan gahaa dhuguu. Bishaan gahaa dhuguun yeroo baay'ee bishaan gahaa dhuguu dhabuun
sammuun keenya akka sirriitti yaadne godha. Mataa dhukkubbiidhaaf akka saaxilamnu nu godha. Wantoota garaagaraaf nu saaxila. Kanaaf namni tokko bishaan yommuu dhugu, mataan yommuu dhuguu bishaan hedduminaan dhuguun daqiiqaa 30 hanga sa'a 3 gidduutti namni dehydrate jiru mataa dhukkubbiin yeroo nama dhiisu laalla jechuudha. Kanaaf bishaan gaa dhuguu dhiisuun dandeettii yaaduu dhiisuu keenyallee ni hir'isa. Dandeettii concentrate gochuu keenyallee ni hir'isa. Kanaaf bishaan gaa dhuguun barbaachisaadha. Magnesium lammaffaan immoo wantoonni kinoo elementoonni kanneen akka magnesium jedhaman yeroo baay'ee ni gurguramu farmaasii tokko irratti. Magnesium kana hin arganna taanaan magnesium kana fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Kinoo mataa dhukkubbiidhaaf baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf magnesium kana yeroo bitanii fayyadamuun yookiin immoo liqimsuun mataa dhukkubbiidhaaf gaariidha. Sadaffaarratti alkoolii dhuguu dhiisuu yoo danda'ame immoo yoo hin danda'amne ta'e immoo hir'isuu. Maaliif namoonni alkoolii hin dhugne baay'een isaanii mataa dhukkubbii qaban. Qorannoowwan garaagaraa beeksisanii namni alkoolii baay'inaan hin dhugne mataa dhukkubbii qabu. Kanaaf alkooliin kun immoo gosa mataa dhukkubbii tension headache fi cluster headache kan jedhu namoota baay'ee irratti waan fiduuf kanarraa of eeggachuu akka qabnu gamanumaan isiniif himuu barbaada. Maaliif alkooliin kun hidda dhiigaa keenya bal'isa yookiin immoo vasodilator effect qaba. Kun immoo hiddi dhiigaa yommuu inni bal'atutti immoo hiddi dhiigaa kun immoo yommuu inni sirriitti bal'atu maal ta'a? Namoonni baay'een akka mataan isaanii dhukkubu godha jechuudha. Kanaaf of eeggachuu akka qabnu gamanumaan isiniif ibsuun barbaada. Arfaffaarratti hirriba ga'aa rafuu. Hirriba ga'aa rafuu dhiisuun fayyaa keenyaaf gaarii miti. Asirratti namoonni hirriba sa'a 6 gadi rafanii fi namoonni sa'a dheeraa rafanii dhibee yookiin immoo dhukkubbii mataa kanaaf saaxilamu. Hubadhaa. Hirriba xiqqoo qofa rafuu qofa osoo hin taane hirriba baay'ee hedduu rafuun illee mataa dhukkubbiif nama saaxila. Kanaaf namoonni sa'aatii 6 gadi rafanii fi namoonni yeroo dheeraa rafan kun mataa dhukkubbiidhaaf saaxilamuu danda'u jechuudha. Kanaaf hirriba gahaa rafuun gaariidha. Garuu hirriba heddummeessuunis garmalee immoo sa'aatii hedduu rafuunis immoo gahaa akka ta'e hirriba. Inni shanaffaan nyaata istaaminii hedduu of keessaa qabu nyaachuu dhiisuu. Istaaminiin kun yookiin immoo akka elementii jennu elementiin istaaminii yookiin immoo hormooniin istaaminii kun yookiin immoo keemikaalli istaaminii kun nyaata baay'ee keessatti argama. Kanneen akka yeroo baay'ee dhadhaa yeroo baay'ee tureeffaa yookiin immoo nyaata fermented ta'e biiraa wayinii akkasumas immoo qurxummiiwwan waadaman faayidduu keessatti yookiin immoo nyaata foonii keessatti kan inni baay'atu. Nyaanni istaaminii kun nyaata foonii fi bu'aa foonii ta'an keessatti heddumnaan waan baay'atuu fi nyaatawwan kanneen heddumnaan fayyadamuu dhiisu. Inni kan biraa erbee yookiin immoo calqii xiqqaa baradoo yookiin immoo cabbii keessa kaa'uudhaan naannoo mataa keenya dhukkubu yookiin immoo naannoo dhukkubu sanatti qabuudhaan compress gochuudhaan itti gadi qabuudhaan. Kun maaliif nu gargaara? Mataa dhukkubbii sababa hiddi dhiigaa bal'achuurraan kan ka'e yookiin immoo dhifamuu hidda dhiigaarraan kan ka'e kan nutti dhufu ta'a. Kanaaf wanta qabbanaa yommuu itti qabnutti hiddi dhiigaa keenya akka inni kottoonfatu gochuudhaan akkasumas immoo dhaamsi dabarsuun narvii keenya akka inni xiqqaatu gochuudhaan akka mataa dhukkubbii nurraa dhowwu godha jechuudha. Sababa kanaaf naannoo mataa keenya gara duubaa akkasumas immoo naannoowwan gara bitaaf mirgaa fi naannoo morma keenya gara oliittiin wantoota kana gochuudhaan ofirraa dhorkuun ni danda'ama kan jedhu gamanumaan isiniif ibsuun barbaada. Inni kan biraa nyaatawwan vaayitaaminii qaban yookiin immoo vaayitaamin B complex kan gurguraman illee jiru. Isaaniin fayyadamuudhaan mataa dhukkubbii ofirraa
salphaadhumatti relief gochuun ni danda'ama. Dhumarratti qorichiiwwan mataa dhukkubbiif fayyadamnu baay'ee inni jiru kanneen akka paracetamolii, ibuprofenii yookiin immoo diclofenac kan jennu yeroo takka qorichawwan kanneenis fayyadamuun gaariidha. Garuu qoricha kana yeroo hedduu fayyadamuun dhiibbaa nurraan ga'uu danda'a. Fakkeenyaaf non-steroidal anti-inflammatory drugs kan jedhamu qorichawwan kanneen akka diclofenac yookiin immoo aspirin ta'uu danda'a. Qoricha kana yeroo dheeraa yeroo fayyadamaa turrutti garaacha keenya irratti miidhaa ga'uu danda'a yookiin immoo dhibee garaachaaf nu saaxiluu waan danda'uuf yeroo hedduu fayyadamuun sirrii miti. Kan jedhu isiniif ibsuun barbaada. Gabaabadhumatti waa'ee mataa dhukkubbii irratti barumsa qabadhee isiniif dhiyaate kana fakkaata waan dhaggeeffataniif galatoomaa fayyaan dhabinaa.